Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo asaboota araddaa bareedaa iddoo jajjabaa jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota addaa mootummaa irratti fudhateen yoo xiqqaate 10 ajjeesuun hedduu madeessee jira. Lolli kunis onkoloolessa 10 bara 2020 takka waaree booda sa'aatii 7 irraa eegalee hanga sa'aa 8tti kan geggeeffame yeroo ta'u milishootaa fi humna addaa poolisii Oromiyaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromootiif bobbaafaman waraanni bilisummaa Oromoo dursee odeeffannoo argachuun haxxee hidhee tarkaanfii irratti fudhateen 10 ola ajjeesuun baay'ee madeessuu jiraattonni aanaa mi'eessoo himaniiti jiru. Lola geggeeffame kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo kan gonfate yeroo ta'u meeshaa waraanaa kilaash 2 fi bintoo tokko booji'uu ragaan suuraan deeggarame ni ibsa. Kana malees miseensota humna addaa kanneen ajjeefaman keessatti dhalataan godina kibba lixaa Shawaa kan tahe rabbummaa dhaabbataa namni jedhamu kan keessatti argamu ta'uu xalayaan eenyummaa isaanii ifoomsa. Rabbummaa dhaabbataa gaheen hojii isaa milishaa yeroo ta'u garuu uffannaa humna addaa poolisii Oromiyaa uffatee argama. Kana malees milishoota aanaa mi'eessoo tahan milishaa Abdallaa Hassoo Aadamii fi Jaabir Aadamee kanneen ajjeefaman keessatti argamu. Erga lolli geggeeffame booda waraanni mootummaa dabalataan konkolaataa 6 garas imaluun reeffa milishootaa fi humnoota addaa poolisii naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman ambulaansiin guuraa akka turan namni ijaan arge himee jira. Erga lolli guyyaa kaleessaa geggeeffame kun dhaabbateen booda waraanni mootummaa naannicha keessa deddeemuun qotee bultoota naannichaa bakka argan hundatti rasaasan dhahaa jiraachuu jiraattonni BBS'tti himaniiti jiru.